السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم نجا فيا هردفتوني نائل تي في هندي كيسنو كان بيجي جرتنيف بيجان على جرتنيس كان لا فجرتنيف كان أونلاين رجرتن هندي كيسنو كان فودا نائل تي في رانو داوتا جرتن هندي كيسنو نجان كيا كأن الرابور كيسن برها جوجتا الر واتكو gorsa hanga takkaan dubbadha jeetiin dhufe inninis waan zamana kana keessa walii dhaamuun barbaachisaa tahe saniin qabadhe isiniif dhiyaadhe alhamdulillahi wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ربي سبحانه وتعالى آية خنخيسة جديد بتمال نجاء وتواصوا بالحق حق والإفدامني علمي دين والبرسيسني باطل الرا والدوركني حقتي والأججني جتشو حق يتشو مالي haqa jechuun waan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa itti nu ajaje gaggeessinee waan rabbiin irraa nu dhoorge immoo irraa dhoorgamu jechuudha. Haqa jechuun fakkeenyaaf waan halaal dalagu, waan haraam irraa of eegu. Haqa jechuun amantaa islaamaa qabattee irra jiraachuu. Zamana kana keessa amantaa ahli sunnati wal jama'aa qabattee irra jiraachuudha jechuudha. Haqarra jiraachuu jechuun. Haqarra jiraachuu jechuun ati kanarrat sabattee irratti feeyidee waan amantaan nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam itti nu ajajje gaggeessitee waan amantaan irraa dhoorkite immoo irraa dhoorgamu. Watawaasaw bilhaq jechuun haqa qabattee irra jiraachuun wanni hin dubbachuu barbaadeef waan haqa qabattee irra jiraachuun akkaan ulfaatuufi. Zamana kana keessa aakhiru zamaan nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam ja'an san zamana keessatti haqa qabatanii karaa haqaa irra jiraachuun akka nama dhamala ibiddaa qabatee harka keessatti hin taa'uu je'ee dubbate san zamana san keessa jira. Dhamala ibiddaa takka qabattee harka keessaan taa'uun hangam takka akka ulfaatu namuu ni beekna. Namni ibiddi qabattee taa'uu osoo hin ta'in fakkeenyaaf osoo qarraan tokko si qabsiisanii waa xiqqoof yookaan waa xiqqoo qaanqeen ibiddaa takka sirra buutee hangam takka dhukkubbii sidha gahamtii namuu ni beekna. Ibiddi hangam takka gubaan isaa jabaataa waan ta'es namuu ni beeknaas arginee jirraas. Ibidda namni hangam takka irraaf eegaa jechuus namuu ni beekna jechuudha. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam zamana aakhiru zamaan keessatti aqiidaa ahli sunnaa yookaan aqiidaa nabiyyi rabbii qabattee irratti jiraachuun hangam takka akka ulfaatu maalitti nu fakkeesse ibidda yookaan dhamala ibiddaa harka keessa qabattee taa'uun hangam takka ulfaataa diin qabattee irra jiraachuun. Maaliif nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam waan ghaybii takka takka rabbiin ni beeksisa. Nuti akka nama gariititti nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad غيبي هند بيخن جنوس أكو مخانا غيبي وانته هندا سنبيخن جن غيبي يجون مالي فكينياف وان نمر رافقو جرتو جتون وان غنا رفوتي سفكينياف يوخاو وما أمسي برنجره وان نمني سراسي فيه نمين تكا بيخو يجو وان سر رافقو إرقما ربي عليه الصلاة والسلام وان إسر رافقو تاتي تكا تكا يوخاو وان زمن الآخر كيستي أرقمو تاو تكتك ربي سبحانه وتعالى بيسي سجر سنرى أكا زمن الآخر كيسا عقيدة أهل السنة والجماعة خنا عقيدة إساني تنرتي جبات الرجراتون أكان الفاتحة أكته ربي بيسي سجر ديسني أرقما ربي والنسان جان دمالا إبدار كبتة جراتون كبتون ni ulfaataa fi aakhiru zamaan keessaas aqiidaa nabiyyii qabattee irra jiraachuun hangan takka ulfaataa jedhaniiti itti nu fakkeessan jechuudha. Zamana kana keessa nuti wanni nurraa barbaachisu taqwaa rabbii waliif dhaamuu
akkuma kana hadiisa biraa keessatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam akka jaanii dubbatanitti namni karaa kiyya qabatee karaa kiyya irratti deemu musiibaan adda addaa itti buuti jaan musiibaa gurguddoo si bu'a san malees namni na jaalatu yookaan karaa kiyya irra jiru miskiinummaan akka bishaan gootuu irraa gad yaa'utti irra gayyaatii jaan akkuma kana miskiinummaat irra jabaata akkuma dubbatamee jiru أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل جان إرهدون كم بلان إرتهدون ما تمصيبان أدى اتبوتو أنبيوتا جان إيغسي أكما ورئيسانتي أنا ديموني أكنا وانتف أنبيوتا تهدنون كن أهل السنة والجماعة إسانتي لأن وانتف أكيدا سانتي الرجل وانتف بلان رتهدون ما تشمل مسكينتهم ملا ظلمهم ملا miidhamuu mala karaa wahabiyyaati karaa kana hundaan miidhaan adda addaa musiibaan adda addaa yoo kan sirratti buutu taates aqiidaa tantee dhiiftee irraa hin deebiin laazim taqwallah sodaa rabbii qabadhu irra jiraadhu zamana keessatti namni takka maallaqaaf jee diin ifii jijjiiru namni horii addunyaa tan dhiiftee biraa deemtu jee diin ifii jijjiiruu eegale ati diin keetirratti jabaadhu diin kan kee hin gurgurin maaliif diin kan kee maallaqa addunyaatitti hin gurgurin jenna maallaqni addunyaa kuni hanga feete tujjaara yoo taate yookaan hanga feete yoo maallaqa kan qabaatu taate alal akhirii maaltu jira macarrasharra du'aa jira duutee dhiiftee biraa deemuun mala maallaqa kana nama si boodaatti itti fayyadama waan ati itti laffaatee dafkatti buuftee daleeyde kana jechuudha kana waan ta'eef ammoo akhiraan taatitti deemtu guyyaan qiyaamaa diin kan kee yooti kan asirratti gurgurtu taate guyyaan qiyaamaa san immoo dhuma hin qabu oromoon maal jetti duratti naa godhuu miti rabbii duratti osoo hin ta'in boodatti naaf haa godhuu jaan akkana jechuun maali namni takka dura jalqaba amrii isaa tujjaaree eegasii miskiinaa hin jaalatu miskiinummaa irra turee eegasii tujjaaruu jaalata malee akkuma kana addunyaa irratti tujjaara turtee diin kan kee maallaqatti yoo kan gurgurtu taate akhiraa san dhabda amma yoo addunyaa irratti miskiina taate guyyaa akhiraa jannata seentu taate jannata keessatti ni'maa adda addaa qananii adda addaa sanii siif jira jechuudha ati rabbiin subhaanahu wa ta'ala gariin amma zamana kana keessatti maal ja'a wahabiyyaan wanni kanatti maallaqa qabduuf ahli sunnaan wanni maallaqa hin qabneef waan isaan karaa nabiyyiitirra hin jirree fi ahli sunnaantu maallaqa hin qabne ammoo wahabiyyaan karaa nabiyyiitirra jiranii tanaan maallaqa qabanii jedhanii yaadan dogoggora kun maaliif yoo kan jennu taatan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam irra caalaan jechuun addunyummaan tunuu sababa nabiyyi keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam uumamte sababa isaatiin caalamni guddaan keessa jiraachuu jiru kunu argame sababa isaatiin arshiin kursiyyiin wanni hundi uumame ergamaan rabbii kan ambiyoota hunda irra caalu waanuma rabbiin uume hundarra kan caalan kuni maal turan mana isaanii keessatti kan baatii fayyaatiif ibiddi hin qabsiifamne ture maal jechuudha akkana jechuun ergamaan rabbii wanni isaan nyaatan daabboo ture daabboo miskiinaan nyaatama ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam irra caalaan khalqisan uffata isaa lilmeen hodhataniiti jiraachaa turan ati nabiyyiidhaan maali nabiyyi irra caaltamoo kan maallaqa jaalattu yookaan kan zamana kana keessa wahabiyyaan haqarra jirtii maallaqa qabdi ahli sunnaan haqarra hin jirtuuf maallaqa hin qabdu kan jettu nabiyyi rabbi irra caalaan sanuu maallaqa hin qabaanne ture jechuun uffata isaanii lilmeen hodhataa jiraatanii jechuudha saniif waan ta'eef nutis waan isaanitti hidhannuuf nuti ahli sunnaan waan karaa isaanii jirruuf yoo taa'es miskiinummaan jirti faqiirummaan jirti jechuudha ati wahabiyyaa taqarra jira jettee maallaqa wahabiyyaan siif kennitu diin kan kee hin jijjiirin maaliif akhiraa dhabda waan ta'eef zamana kana keessa namni garii maallaqa mana makiinaa jeeti tanaaf diin rabbii dhiisee irraa jijjiiru jira jechuudha amantaa isaa ta abbaa isaa irraa dhaale akaakoo isaatirraa nama meeqarraa kan dhaale warra isaan duraa san dhiisee amantaa zamanaayii tanatti jijjiirachuu jira
kana waan ta'eef amantii ahli sunnati wal jamaa irratti irra jabaadha sodaa rabbii qabaadha akkuma rabbi subhanahu wa ta'ala watawaasaw bil haqqi watawaasaw bis sabri akkuma kana sabrii walif dhaamaayi maali waasaw bil haqqi haqa walif dhaamaa haqa jabeeffadha sabrii walif dhaamaayi maalif sabrii walii dhaamaa waan zamana kana keessa zamana kana kun dhufuu rabbiin beeksisee zamana kana keessa aqiidaa ahli sunnaa tana qabattee irra jiraachuun waan akkaan jabaatu waan jabduu taateef saniif sabrii haa qabaan ati yoo aqiidaa tana hangam takka sirratti ulfaattee aqiidaa tana jabeeffachuu dadhabdee yoo kaa'u irratti si jabaatte dirqama maal godhuu qabda irratti jabaattee sabrii gootee aqiidaa tana jabeeffachuu qabda maaliif waan akhiraa si fayyadduuf waan jannata sansineeytuuf horiin addunyaa tan arraa asirratti namni garii siif kannee diin kee si jijjiirsisu asumarra sirraa hafa qabrii si wajjin seenu jechuudha qabriihu hangam takka yoo tujjaara taate maaliin seenta uffata adii bichaan seenta jechuudha sin maraniituma si naqan tujjaara jaanii uffata adii irraa gurraacha sin jijjiiran yookaan firaasha seelan kaan siree siin geessanuu seelaa deebisan gu'aa sirratti uffisanii siin geessan sirraa deebisan jechuudha qabeenyi kan kee hundinuu sirraa hafa wanni qabrii si wajji seenu dalagaa teetii fi aqiidaa tanteetiidha jechuudha namni miskiina yoo ta'e irratti obse ajrii qaba sawaaba guddaa qaba jechuudha maaliif obsaa yoo qabaatte yoo rabbiin na miskiinoomse niin tujjaara insha Allah jettee obsitee sawaaba qabda waan ta'eef jechuudha irra sabartee sawaaba qabda maal jaan ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam ajaban li amri almu'mini jaan way ajaa'iba amrii mu'minaa kullu amrihi khayr dalagaan isaa amriin isaa hundinuu khayriidha jaan dalagaan isaa amriin isaa hundinuu khayriidha wa in asaabathu sarraa'u yoo wanni gammachuun takka isa tuyxu taate yoo kan gammadan taate shakara Allah rabbii isaatiif galata galcha wa in asaabathu darraa yoo ammoo dararri miidhaan takka isa tuyxe sabara ni obsa jaan obsee namni akkuma kana gammachuun isa tuyxe rabbiif galata galche sawaaba qaba akkuma kana namni miidhamee miidhaa san irratti sabare sawaaba qaba ajrii qaba jechuudha tanaafi amriin mu'minaatuni khayriidhaa hundinuu jaan akkana jechuun dalagaan inni dalagu hundi dalagaa khayriiti jechuu osoo hin ta'in nama mu'mina tahee mu'mina keessaa kan gammachuu isaa irratti rabbiif galata galchu mu'mina tahee kan hamtuu yoo isa tuyxe hamtuu isaa san irratti sabaru kuni yoo rabbiif galata galche sawaaba qaba yoo sabares sawaaba qaba ja'an jechuu ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam shakara gizee innu shukrii manduubaa fi waajibaa jira shukrul waajibee fi shukrul manduubii jira jechuudha shukriin waajibaa ta akkami faadha yoo kan jennu taate shukriin waajibaa rabbi subhanahu wa ta'ala an'ama alayna ni'man kasiira ni'maa hedduun irratti qanani'ee jira ni'maa isanirraa ta akka ija rabbi subhanahu wa ta'ala ni'maa gurguddaa irraa iyya takka jechuudha iyya tana osoo hin qabaanne maaliin agarra akkaataa itti deemnu hin beeknu jechuudha shukrii sanirraa ati alhamdulillah itti afaaniin galata rabbiif galchuu qofaa miti shukriin waajibaa san ijatan teetana rabbii si kannee jira ijatan teetana waan haraamiin laaluu dhabuudha akkuma kana gurra siif kannee jira gurra kan kee waan haraamiin dhageeffachuu dhabu arraba siif kannee jira arraba kan kee kana waan haraamiin dubbachuu dhabu hoguu waan kan rabbii subhanahu wa ta'ala irraa si dhoorke hundarraahu ni'maa rabbiin sirratti arjoomeen irraaf qabde galata rabbiif galchite jaam ija siif kanne tanaan yoo rabbitti dilaa'uu baatte galata rabbiif galchite jaama jechuudha shukriin sunnaa immoo akka waan adda addaa arkitee fakkeenyaaf alhamdulillah anna kanaa miteettee galata rabbiif galchuuti tuni sunnaadha tawaajibaata akkamii waan rabbii sirratti arjoome kana waan haraamiin dalaguu dhabuudha jechuudha akkuma kana sabriinis bakka sadii qoodamti
tan sunna shukriin bakka lama qoodamti shukrul waajibii fi shukrul manduubii jenne sabriin immoo bakka sadiitti qoodamti as-sabru ala adaa'i al-waajibaati wa ijtinaabi al-muharramaat sabrii waajiba gaggeessuu irratti obsu waajiba gaggeessuu irratti obsu jechuun akkamii fakkeenyaaf namni zamana kana itti ulfaata salaanni obsiteetuma osoo sirratti ulfaatu salaata san gaggeessu akkuma kana namni zamana wanni namarratti ulfaata jedha yaadamu namni takka nama dura taa'ee gizee nama barsiisu fakkeenyaaf namni inni barsiisu kuni nama hin fahamne dafee ta'uu mala nama isa dadhabsiisu nama waan inni kanneef darsii inni kanneef guutuun guututti hin qoonne ta'uu mala waan akkanaa tana irratti obsu jechuu nama barsiisuun ati dirqamaa beekta namni ganda takka keessa namni nama barsiisu si malee yoo hin jiraanne dirqama barsiisuu qabdaa jechuu sirratti yoo barattee irratti waan baratte san barsiisuun dirqama tan lammaffaa maali haraam irraa fagaachuu irratti obsuudha jechuu haraam irraa fagaachuu irratti obsu jechuun akkamii waan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irraa si dhorke osoo lubbuun teefeetu irraa if qabu lubbuun dantee waan haraam dalaguu ni barbaaddi garuu ati irraa if qabdee if jabeessuu qabda jechuus obsitee obsaan if qabdee if jabeessuu qabda jechuu waan rabbiin irraa si dhorke san irraa dalaguu hin qabdu sabriin tunis waa hedduu qabdi balaa irratti obsuun waan musiibaa sirratti buute irratti obsuun dirqama fakkeenyaaf musiibaa sirratti buuteettee diin kee jijjiiruu hin qabdu jechuu akkuma dubbannee dabarsinetti musiibaa sirratti buuteettee diin kee jijjiiruu hin qabdu maaliif kana dubbanna diin kan kee kana heddummeessine jira diin jijjiiruu hin qabdu jechuu zamana kana keessa firqaa adda addaati guuteera heddummateera jechuu firqaan tun hundinuu firqaa ahli sunnati wal jamaa'atan ta'in hundinuu firqaa adaabaati adaaba seenti kana hundarraa ifeeyidee firqaa ahli sunnaa irratti yoo ifeeyidee immoo jannatani seentaa jechuu firqaan tun hundinuu ammas ta ahli sunnaa malee jirtu maallaqa ni qabdi shi'aa fudhannu shi'aan maallaqa akka ajaa'ibaati qabdi wahabiyyaa fudhannu wahabiyyaanis akkasuma maallaqa ni qabdi warri kana malee jirus maallaqa hedduu qaban jechuu maaliif maallaqa kana sii kannanii maallaqa kanaa si jijjiiran hedduu jira namni argines kan maallaqa ajee diin isaa jijjiira jechuu nuti maallaqa jennee diin keenya jijjiiruu hin qabnu maallaqni akhiran nu fayyadu waan ta'eef irraa ifeeynee hanga dandeenyu yoo miskiinoynes obsinee yoo miskiinoytes deemtee yoo dalagattee nyaattee irra siif khayri idda diin keenya jijjiirturra kana waan ta'eef obsinee sodaa rabbii haa qabaannu zamana kana keessa sodaa rabbii qabaannee diin irratti haa jabaannu aqiidaa ahli sunnati wal jamaa'aa haa jabeeffannu waliin irratti jabaannee irra sabannee irratti du'uu qabnaan isiniin jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh nagayaan nuuf tura